Akkam jirtu fayyaa jirtu hundumti keessan kun teeknooloojii Waataati. Akkuma beekamu teeknooloojiin Waataa yeroo garaa garaatti dhimmoota teeknooloojiidhaan wal qabatan beeksisaa tureera jechuudha. Akkasumas dhimmoota teeknooloojiidhaan wal qabatan beeksisuu duwwaa utuu hin taane barnoota teeknooloojiif ta'an, barnoota teeknooloojiif oolan hawaasa biraan gahaa tureera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo kunoo bifa miidiyaadhaan jechuudha. Waataa miidiyaa bifa kanaan dhufnee jirra jechuudha karaa yuutuubii kanaa. Maaliif jennaan yeroon isaa yeroo teeknooloojii akka ta'e beekamaadha jechuudha yeroon isaa amma. Addunyaan addunyaa teeknooloojiiti. So kanaaf namni kamiyyuu teeknooloojii wajjin deemuudhaa fi hubannoo isaa akka argatuuf gama dandeenye hundumaan itti deemaa tureera jechuudha. Akka Waataatti jechuudha. So kanaafiyyuu kana jechuudha. Xiyyeeffannoon keenya egaa hawaasi keenya teeknooloojiitti baree bu'aawwan teeknooloojii irraa akka inni fayyadamudha jechuudha. Bu'aawwan teeknooloojii kanarraa fayyadamuudhaaf immoo teeknooloojii mataasaa barachuudha qaba. Kan nun hubanne kanadha jechuudha. So hawaasi keenya kamiyyuu barataan, hojjetaan, namni kamiyyuu jechuudha teeknooloojii wajjin wal baree faana deemuu qaba, waliin deemuu qaba jechuudha. Kanaaf dhimmoota kanarratti xiyyeeffannee nun waggoota darban keessa qaamaaf karaa onlaayinii barnootawwan sooftiweerii barsiisaa turre Waataan jechuudha. So akka Waataatti hamma ammaatti kanneen nuti hojjenne yoo ilaalle dudduuba deebine jechuudha. Fakkeenyaaf Waataan magaalaa Naqqamtee irratti dhaabbata ICT Center irraa kaanee hanga Waataa Teeknooloojii jechuudha. Waataa teeknooloojii kan nuti jenneef barnoota sooftiweerii yeroo jalqabaa fi afaan Oromoodhaan magaalaa Naqqamteef guutummaa Oromiyaaf addunyaa irratti immoo karaa onlaayinii barnoota sooftiweerii dhaqqabsiisaa turreerra jechuudha. Kanaaf Waataa teeknooloojii kan nuti moggaafne. So Waataa teeknooloojiin waggoota darban keessatti barnoota teeknooloojii beeksisuu gama sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Namoota beekamtii qabaniin beeksisaa turreerra jechuudha. Gama keenyaanis hamma dandeenyu dhaabbilee garaagaraa wajjin manneen barnootaa irra deemuudhaan beeksisaa turreerra jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa Naqqamtee keessatti manneen barnootaa gara 4 ta'an irra deemnee hubannoo teeknooloojii barataan hawaasni manneen barnootichaa akka inni hubannaa argatu beeksifnee jirra jechuudha magaalaa Naqqamtee keessatti. Itti aansuudhaan gama onlaayiniidhaan barnoota kana qaqqabsiifnee jirra jechuudha. Akkasumas qaamaan magaalaa Naqqamtee irratti keessumaa barnoota fuul istaak weebsaayit deevelopment yookaan meernistaak jedhamu firoontii isaa barsiisaa turreerra jechuudha. Baakendii fi hubannoo isaa uumnee jirra jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala Waataan dhaabbata teeknooloojii ta'ee akka Waataa akkaadaamiitti barnoota sooftiweerii kan barsiisu jechuudha. Faayidaan barnoota sooftiweerii kanaa maalidha jettanii kan gaafattan yoo ta'e barnoonni sooftiweerii kanaa kan barnoonni fuul istaak weebsaayit deevelopment akka ce'umsaattidha jechaadha kan inni fayyadu kan biriijing isa gaaf kan jennu jechaadha. Biriijing isa gaaf jechuun maal jechuudha? Kaleessa kan nuni barannee barnoota industiriidha. Yookaan immoo kolleej yuunivarsiitii jennee barannee eebbifamne jechuudha. Yeroon har'aa immoo addunyaa teeknooloojiiti. Addunyaa artifishaal intelligensii yookaan AI jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko gara addunyaa teeknooloojiitti seenuudhaa fi kan inni gochuu qabu hubannoo teeknooloojii argachuurraa ka'ee hanga barnoota sooftiweerii baratee gara addunyaa teeknooloojiitti ce'uutti kan isa geessisu eessaa ka'a kan jedhudha jechaadha barnoonni kun. Barnoonni fuul istaak weebsaayit deevelopment so asii kaana jechaadha. Yommuu barnoota fuul istaak weebsaayit deevelopment yookaan meernistaak barannu kanatti namni kamiyyuu ogummaa isaa kana kaleessa yookaan muuxannoo isaa kana kaleessa qabaachuun dirqama kan taane jechaadha kan nuti hubachiifnu. Sababiin isaas nuni kan nuti barsiifnu from the scratch yookaan immoo jalqabarraa kaanee yookaan zero skill kan jennu jechuudha. Zero skill jechuun namni kamiyyuu kaleessa beekumsa kompiitaraa qabaachuun dirqama miti. Akka ce'umsaatti kan isa fayyadu how to use computer yookaan immoo basic computer training irraa kaanee hanga asii ol kooding yookaan piroogiraamingii kan geessu waan ta'eef kan nuti barsiifnu namni kamiyyuu beekumsa kompiitaraa qabaachuun dirqama miti. Kan inni qabaachuu qabu tokkoffaan barnoonni sooftiweerii kan inni baratamu piraaktisiidha yookaan immoo shaakala waan ta'eef laaptooppii yookaan deeskitooppii akka isa barbaachisu itti himna. Itti aansinee shaakala waan ta'eef intarneetii qabaachuun dirqamadha jechuudha namni tokko keebil intarneet
jechaadha. Sababiin isaas ni shaakala. Tiyoorii miti barnoonni jechaadha. Kanaafiyyuu shaakaluudha qaba. Shaakaluuf immoo deeskitooppii yookaan immoo laaptooppii qabaachuu akka qabu dhiyaansinee internet access akka qabaatu jechaadha. Kan nuni hubachiifnu. Kanaafiyyuu kanneen lamaan kana qabaannaan kaansee fedhii qabaannaan gara addunyaa teekinooloojiitti yookaan gara addunyaa dijitaalaatti cehee addunyaa teekinooloojii kana keessatti bu'aa addunyaan teekinooloojii fidee dhufaa jiru bu'aa artifishaal intelligensiin kun fidee dhufa. Kana jechuudha. Kanaafiyyuu kan biriijing isa gaaffiitti egaa barnoonni fuul istaak weebsaayit development namni kamiyyuu barachuu hubachuu akka qabu jechaadha. Kan nuti irratti hojjechaa turre jechuudha. Bu'aa teekinooloojii kanarraa fayyadamuudhaa fi hubannoo isaa kana qabaachuu akka qabu irratti hojjechaa turreera jechaadha. Kana duwwaa utuu hin taane waataa teekinooloojiin magaalaa Naqqamtee irratti sarviilaansii kaameraa yookaan dijitaal sarviilaansii kaameraa fi dijitaal atteendaansi siistem hojjechaa turedha jechaadha bifa tola ooltummaadhaani. Akkasumas magaalaa Ambootti sarviilaansii siistem and dijitaal atteendaansi siistem bulchiinsa magaalaa Amboodhaaf hojjechaa turedha jechuudha. Kunis hawaasi keenya teekinooloojiitti dammaqee yookaan immoo teekinooloojii wajjin akka deemuuf kan isa gargaaru isa dandeessisu akka hubatu jechuudha. Yommuu piroojeektiiwwan kanneen hojjennus hawaasaaf hubannoo ni uumna yookaan tireeningii ni kennina jechuudha. Waataan walumaa gala teekinooloojii ta'ee hawaasaa wajjin kan wal qabatu hubannoo isaa uumuu irraa ka'ee hanga barnoota sooftiweerii barsiisuutti kan hundeeffamedha jechuudha. Kanaaf ammas bifa kanaan kan nuti dhufneef immoo yeroo ammaa kana gama onlaayiniidhaan hubannoo isaa uumuu yeroon ammaa kun yeroo teekinooloojii ta'uu isaarraa kan ka'e hawaasi keenya kamiyyuu hubatee teekinooloojii wajjin akka deemuudhaa fi hubannoo teekinooloojii argatee akka inni waliin gara fuulduraatti deemu uumuudhaaf jechuudha amma kan nuti asiin jirru. Kanadha jechuudha kan nuti hojjennu. Egaan gara fuulduraatti waataan kan inni asiin dhufee fi yookaan bifa kanaan kan inni jiruu fi hawaasa keenyaaf keessumaa immoo uummata Oromoof faayidaa teekinooloojii fidee dhufe kana keessaa akka inni hirmaatuu fi kan inni bu'aa isaa irraa argatuu fi barnoota teekinooloojii argatee gara fuulduraatti akka inni deemuu fi kanaaf kan nuti irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru yeroo ammaa kana jechuudha. Barnoota sooftiweerii fuul istaak weebsaayit development yookaan leernistaak jedhamu barsiisuu akkasumas immoo hubannoo isaa uumuu yookaan konsalting sarviizis kennuu irratti jechaadha kan nuti argamnu. Kanaafiyyuu mee waa'ee fuul istaak weebsaayit development yookaan leernistaak yommuu ilaallu barnoonni kun akka akkuma jalqaba kaasee akka biriijing isa gaap yookaan immoo akka riqichaatti nama tokko yookaan hawaasa tokko gara dijitaal teekinooloojiitti ceesisuudhaaf kan inni fayyadu jechaadha. Namni tokko barnoota kana barachuudhaaf inni tokkoffaan kan inni isa barbaachisu fedhii isaati jechuudha. Fedhii gara addunyaa teekinooloojiitti cehuu qabaannaan namni tokko barnoota kana baratee bu'aawwan teekinooloojii kana keessaa hirmaachuu ni danda'a jechuudha. Barnoonni fuul istaak weebsaayit development faayidaawwan hedduu of keessaa qaba jechaadha. Yookaan namni fuul istaak weebsaayit developerii ta'e tokko dhugaa dubbachuu fi faayidaa hedduu argata jechaadha. Addunyaa teekinooloojii keessatti faayidaa guddaa qaba jechaadha. Inni jalqabaa onlaayin joob firoom hoom yookaan immoo hojii biyyaan utuu hin daanga'iin yookaan bakka jiraatu utuu hin daanga'iin onlaayinii hojjechuu ni danda'a. Yeroo ammaa kana biyyoota guddatan gaafa ilaaltan biyyoota kanneen akka Chaayinaa, biyyoota kanneen akka Indiyaas biyyoota kanneen akka Ameerikaa yoo ilaaltanii guutummaa guutuutti kan isaan gochaa jiranii barnoota teekinooloojii kanaa barachaa jiru jechuudha. Baratanii hojjetanii sooftiweeriin gurguddaa kana gara addunyaatti fidaa jiru. Fakkeenyaaf feesbuukii fudhachuu dandeessu, tiiktookii fudhachuu dandeessu, googil, yuutuub fudhachuu dandeessu jechaadha. Appilikeeshiniiwwan kun appilikeeshinii yuutuubii, appilikeeshinii tiiktookii, appilikeeshinii feesbuukii kan inni hojjetame namoota sooftiweerii hojjechuu danda'an namoota sooftiweerii kana biyuuldi gochuu danda'aniin jechuudha. Namni tokko sooftiweer developperii ta'uudhaaf jalqaba irratti kan inni gochuu qabu akkamitti akka sooftiweeriin tokko hojjetamtu akkamitti akka sooftiweeriin tokko dalagamtu barachuudha qaba. Biyyoonni guddatan egaa kan isaan sa'aa 24 appilikeeshiniin kun galii galchuu akka inni danda'u yookaan immoo raan gochuu akka inni danda'u kan isaan godhanii
namoota full stack website development yookaan software kana baratan waan of keessaa qabanii waan of dudduubaa qabanii. Kanaafiyyuu namni software kana barate yookaan immoo software developer ta'e tokko online job from home. Fakkeenyaaf namni biyya kana keessa taa'ee TikTok kaampaanii keessa, biyya kana keessa taa'ee Facebook kaampaanii keessa, biyya kana keessa taa'ee Google kaampaanii keessa hojjechuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni kanneen akka Keeniyaa, biyyoonni kanneen akka Indiyaans hojiiwwan kanaan beekamu jechaadha. Remote job isa jennu jechaadha. So barnoonni full stack website development faayidaan isaa inni tokkoffaan online job from home. Inni lammaffaan namni full stack website development baratee full stack website developer ta'e tokko maal gochuu danda'a? Software hojjechuu danda'a. Yeroo ammaa kana digital solutionsiin addunyaa kanatti immerge gochaa jiru. So dudduuba digital solutionii kanaa kan jiru immoo namoota software kana hojjetan, namoota software kana dalagan jechuudha. So namni full stack website developer ta'e barate tokko inni lammaffaan software hojjetee gabaa addunyaaf dhiyeessuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaan he can create his or her own digital world. Addunyaa mataasaa uummatee, gabaa mataasaa uummatee yookaan maarkeetii mataasaa uummatee addunyaa kanaa wajjin hojjechuu ni danda'a jechuudha. Namni software kana barate yookaan immoo namni hubannaa isaa kana argatee gara addunyaa teekinooloojiitti cehee gabaa dijitaalawaa ijaarratee addunyaa dijitaalawaa taate kana keessatti dorgomaa ta'ee ittiin hojjechuu ni danda'a jechuudha. So kanneen kana jechuudha faayidaan full stack website development. So namni tokko full stack website development yoo hin baratiin bakka irraa ka'ee gara addunyaa teekinooloojiitti ce'u isa rakkisa jechuudha. Kanaafiyyuu from scratch zeeroo irraa kaanee gara addunyaa teekinooloojiitti ce'uuf kan fayyadu bridging the gap'tti kan irra deddeebi'ee dubbachaa jiru barnoota kana jechaadha. So basic computer training irraa kaanee hanga building a full stack web application kan qabate barnoota maalii jechaadha? Barnoota full stack website development yookaan immoo MERNSTA kan jennudha. Adeemsawwan namni tokko gara addunyaa teekinooloojiitti ce'u yookaan transformation from industry to digital through full stack website development kan qabate adeemsawwan kanneen immoo yoo ilaalle adeemsawwan namni tokko gara addunyaa teekinooloojiitti cehu yommuu ilaallu yookaan anyone transformation from industry to digital yommuu ilaallu jalqabarra kan dhufu basic computer skillidha jechuudha. Soft side isaati jechaadha kan inni baratu. What is operating system kan jedhu operating system isaa baruu qaba namni tokko. Appilikeeshiniin nuti ittiin software kana hojjennu yookaan dalagnu yookaan piroogiraamingii hojjennu maal maal akka ta'e baruudhaa fi operating system isaa sirriitti adda baasee beekuu qaba jechuudha. Itti aansee faayila isaa yookaan fooldera isaa seef gochuu danda'uu qaba kompiitara isaa irratti jechuudha. Sababiin isaas faayilawwan piroogiraamingii ta'an daataawwan piroogiraamingii fayyadan kompiitara isaa irratti waan install godhachuu fi kanaafiyyuu faayila isaa fooldera isaa adda baasee beekuu akka danda'utti soft skillii kana ni barata jechuudha. Daataa tokko erguu fi yookaan fudhachuuf immoo daataa guddaa tokko yoo argate jechuudha. Zip godhee erga gaafa fudhatu immoo unzip godha jechaadha. Kun beesic computer skillii keessatti hammatamee jira jechuudha. Itti aansee appilikeeshiniin nuti ittiin sooftiweerii hojjennu jira. Innis maal jedhama? Visual Studio Code yookaan VSC kan jedhamu jechaadha. Isa ni barata jechuudha. Kunis qaama beesic computer skillii jechaadha. Itti aansee biraawuzarii garaagaraatu jira. Biraawuzarii kana keessaa immoo kan nuti fayyadamnu Chromeedha jechaadha. So Chroomii fi Visual Studio Codein akkamitti connect ta'anii websaayitii tokko build gochuuf akkamitti akka waliin hojjetan ni barata jechuudha namni tokko gama digital worldii kana yookaan immoo gama addunyaa digitaalaa kana dhufuudhaa fi kunis kan keessatti qabamee jiru maallaa basic computer skillii keessatti kan basic computer skilliin what is operating system, what is computer irraa ka'ee hanga namni tokko Chrome isaa yookaan immoo browserii isaa adda baafatee qophii godhudha. So basic computer skilliin qophii. Kanaafiyyuu egaa namni tokko basic computer irraa ka'ee barata ta'eeti namni kamiyyuu softweerii kana dhufuu ni danda'a jechuudha. Taansuudhaan jalqaba irratti phase waaniin yookaan immoo zeeroo skill kan inni jennu kan gara addunyaa teekinooloojiitti nu ceesisu maalidha? Building static websites kan jedhu jalqaba irratti kan
building static website jechuudha. Building static website kuni HTML kan jedhu irraa kan inni eegalu. HTML jedhee eegala. HTML'n halluu part 2 qaba. Itti aansee CSS kan jedhu basic CSS kun immoo part 1 part 2 qaba. Itti aansee media query responsive website jechuudha. Itti aansee bootstrap kan jedhu jechuudha kan inni of keessatti qabatu phase 1 Itti aansee CDLC akkamitti kaampaaniin teekinooloojii tokko kaampaanii teekinooloojii sooftiweerii fayyadamu yookaan weebsaayitii fayyadamu hojii guyyaa guyyaa isaa raawwata kan jedhudha jechuudha. Kan nuti barannu yookaan immoo phase 1 kan inni hammatee jiru. UI UX kun immoo graphic design jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitiin tokko gaafa hojjetamu dizaayinii weebsaayitii kanaa nuuf kennama jechaadha. Dizaayin ta'ee nuuf kennama. Yoo dizaayin ta'ee nuuf hin kennamne immoo ofii keenyaa dizaayin goona jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee giraafik dizaayinii keessatti hammatamee jira jechuudha. Itti aansee building your portfolio yookaan immoo building your own website maal jenneerra HTML baranneerra, CSS baranneerra, bootstrap baranneerra, itti aansinee media query baranneerra yookaan responsive website baranneerra jechuudha. UI UX baranneerra. Kanaafiyyuu phase 1 kana keessatti static website ofii keenyaa akkuma keenyaa hojjennaa jechuudha. Phase 1 kana keessaa utuu hin bahin namni tokko beezik kompiitara iskilii irraa ka'ee yookaan ziiroo iskilii irraa ka'ee maal hojjeteera jechaadha weebsaayitii mataa isaa hojjeteera jechuudha. Itti aansinee weebsaayitii kana hojjennee dhiibna otoo hin taane weebsaayitii kana laawunch yookaan immoo onlaayin goona jechuudha. We will launch our own build website to the internet. Interneetitti maal goona laawunch goona jechuudha. Kun egaa phase 1 kan qabatee jiru jechuudha. Phase 1. Taasisnee phase 2tti seenna. Phase 2n guutummaan isaa jaavaaskriptiidha yookaan immoo kooding with jaavaaskripti. Jaavaaskriptiin maal akka ta'e 00 irraa kaanee guutummaa isaa kan qabatee jiru kan hammatee jiru maalidha? Phase 2 kana jechuudha. Phase 2 maalidha? Jaavaaskripti baranna. Taasisnee phase 3 galla. Phase 3n immoo learning backend technologies kanneen akka React, kanneen akka Node.js, kanneen akka MongoDB baranna jechuudha. Phase 3n kan inni qabatee jiru backend technologies. Jalqaba irratti HTML, CSS, bootstrap, media query jennee barannee taasisnee jaavaaskripti barannee walitti maal ta'a kuni front end ta'a. Taasisnee backendis ni baranna jechuudha. Front end plus back end baranna jechuun gaafa walitti daballu maal ta'a full stack website development ta'a jechaadha. Namni tokko full stack website developerii ta'uudhaaf jalqaba irratti maal barataa front end developeriidha barataa developerii ta'a. Full stack website development ta'uudhaaf jechuudha. Jalqaba irratti front end barata jechuudha. Itti aansee back end barata jechuudha. Front end plus back end full stack ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu guutummaa isaa kana barannee booddee end of the course piroojeektii qabna. Piroojeektii full stack appilikeeshinii hojjennee ittiin gara tarkaanfii keenya gara addunyaa teekinooloojiitti seensifnu jechaadha. Piroojeektii garaagaraa ni jiraata. Kana jechuudha. Edda barnoota full stack website development barannee xumurree booddee akkamittiin bu'aa barnoota kanaan yookaan immoo muuxannoo barnoota kanaan yookaan immoo beekumsa barnoota kanaan gara addunyaa teekinooloojii keessatti hojii arganna kan jedhu searching a job walumaa gala full stack website developmentiin kontentiiwwan yookaan immoo qabiyyeewwan kan of keessaa qaba jechuudha. Kana jechuudha.